سلاكات هندي مي بيتا تكتاكي متي اسم درا وبدين ترى جال اللي برنا وانا قدني بيتا كورورك سمعت الأوي دسان الليل أبي ركض جال لان كنوا متان ركوبي ميديا راجلي غرفتي جال لا أتي أنسيفين دي بيسا أني جال لا تيمبيكو جال لا تيس جال دي تيمبيكو واي جال تبسط تيمبيكو إبسط ديس كابسو ملي جال لا تيمبيل كونه فكاتا جال الله ما تشوفي تبون وجيختي نرافو إفتي نرافو ده ما جال تبخني Garabbi namni dhalaan takka sirran bareedu warri tiktaakii kana fayyadamu guutuun takka fatee fikiriin geessu bar takka maal kana biitti qaamaan nabeettimi kan qocca'u kan akka ibiddaa nagubu situ Amerikaa jiru anumse rakkoon nuti ta'e bashiinaan irraan baatu anuu karuma silaan kaarutti bashannane maaliin qabadu Garabbi osoo takkaan bashannaniin deeme barfatii yaa wallahi gadda tujjaara wallahi poolisi gadda tujjaara jiraatti wallahi nasraa gursuma Oktoobar jiraatti malee Oromoo keessa takkaa jiraatteen beektu nasraan takkaa argeen beeku wallahi suma dhugumaa kunootisiin ani sit aduu hatuun ta'e gaddalle dubbataan ture duba kee yaa guyyaa takka qofa sargitti wal argineemti aruusa tokkotti guyyaa takka qofa wal argineemti sanuu sargii asiiree ganda kana ganda fagoodha bar sargii maal fakkaatu sargii tolchaa irratti Yeen kun sargi tolcha qofaan dhufeeni mucaan san obboleessa kootii beekaa yaa sargi tolcha dandabale sargi kushee ganda keessaa iyyuu deemtu nasraan sanuu sargiin tolcha hin bareeda bakki isaa ammas isa hiriyyaadha obboleessa asliitti viidiyoo yeroon sirba dalagu isaatu naa hojjetaa baay'ee walitti dhiyaanna saniif hin dhufe akkami mi'aati wallahi siif jira bannaati siif jira nasraayyaa akkamati aboona maraan biraati hojii dhiistee war hojii kee namaa kan itti barfati maaliif akkana taatisa wallahi samoona kana modhu liivi seenaan jiru viyuun koo gadi jedhee Oromoo waan isii taateen beeku siigalee Oromoon immoo ajandaa barbaaddi samoona kana injiraami relax godhaan ture bashannana irraan ture bakka injiraami kaaffeen deemaa nan dhufa gizeen dadhabu nan rafa ergasi kaaffee gizeen deemu iyyuu nin galaalaa ibiirra siigalee hamma garuu seenuun na jibbisiise budaan nagaate gaaffii takka si gaafadha qolta hayyee gaaffii kana akkana sin gaafadhu gaaffii kana uummata Oromoo hunda fayyada gaaffiin kun baati narra buufatte kada ani amaanaan akkanatti akkanarraa futuun barbaade Oromoo taabtaabe godha fayyaan summii nutti facaastee jirti ani as mana kana dhiisee keessaa bu'uuf hin deema wanni kun waan fayyaati jaalala fayyaan akka nuti fayyaan jaalalatiin irraa fudhadhuun Wallahi, I love you so much. I love you to my everything. That's right. My everything. Habibti gal. Wanja chu barbadu gafati koronoksi du jaalala fi baay'ee si qeeqaa turre beektaa. Ani afaan biyya kana wallaaleen koronoksi bitachuu wallaalee fatii silaaqaataan deeme beektaa tiktaakii miti isma duraa obadeen ture jaalalli baranaa waan na godhani beektaa. Kororok sumati ɗoyi da sanin le ɗabe rakaɗe jalalan kuno mata na rukube media ragale gorfatiya jalala ati an sifin de bisa ani jalalatin beku jalalatis jaladde sin beku waya jalati ibsadden beku ibsaddes qabso male jalalatin milka wani fakata jalala himaju fi tibon hujifeti narafu ifati narafu da dun majalatu khanif fixadhu sitanima fixadhe kam asumatti dhaba waa'ee jaalaa kana iddoo isaa hin beeku beektaa zarraaf jechuu malee okay nasraayyee jaalalti ni imaadha jaalalti kennaa rabbiiti atiin dandeettii qabaattee nama jaallachuun keetu ni imaa rabbiiti ni imaa guddaadha rabbiin waan si jaallattuuf akka ati jaalalaan qabamtu akka ati nama jaallattu si galee si kenn garaan kee qulqulluu garaan kee xaliila kan namatti istii yaanne kan istiin qabne waan nasraan taateef akka jaalalti si qabu si godhe rabbii malee jechuun kun waan rabbirraa dhufe malee kennaa namarraa dhufeetii miti si galee jaalalatti boonuu qabda malee keessaan bahaan jedhin miknyaatu namni takka yoo jaallatee dhabee borni arkadhatti
abdii godhachuu qaba. Maaliif ani jaalalaan miidhamee rakkale sami ani hin jaalladhu hin jedhu an kennaa rabbiin naa kenne Nasraayyee sii galee kanaafu ati rabbiin onneen kee nadiifa ta'uudha nama jaallachuu kee nama meeqa onneensaa qoshashaan kan maallaqaan guutamee jira sii galee kan nama jaallachuu hin dandeenye afaan qofaan haasa'u sii galee sanarraa maallaqaan onneen kee wanni jechuurraa sii galee jaalalaan qabamtee jaalalaan maraattee jaalalaan booji'amuu wayya sii galee jaalala jechuun kennaa rabbiiti akkamitti ati jaalala keessaan narkaa fudhadhu ati waan qulqulluu taateef bar keessi kee nadiifa ta'eef rabbiin jaalala sii kennee bar akka ati jaallattu si jaalladhu dabalii jaalladhu namni ati jaallattu sun haa deemu sii galee guyyaa takka jechuudha hin tura malee hin gaabba dhala akka keetii argachuu dhabuunsaa hin baabba sii galee ati jaallattee dhabdeetii miti sii galee garuu yoo akka fakkeenyaatti dubbanne Nasraa Gursum onneesii nadiifa onneesii qulqulluudha. Nasraan nama tokko jaallatte obboleessa kiyya jaallatteetti obboleessa kiyya erga jaallattee inni gatee deeme gadalii haseen hallayyaa qilee haseen sii galee maaliif ati yoomiyyuu nama jaallachuurraan dhaabbatiin onneen kee akkasumaan adeemtu onni nagaa jaalaltii nagaa mina maaliif sigaa habiibti maaliif sigaa bareeddee kana daran nama jaallachuu dandeessa bareedduutiyya akkamitti jaalalti si geessi እንዴት አርገሽ ነው ፍቅር የምታቆም ማል ጎቴ እንዴ ወላሂ ኦኔኬ ቁልቁሉ ነው jaalalli ulfaatti narra guddoodhaan kun baasii dadhabee mataa ol qabachuu dadhabee jira onneen natti maamtim na laaffattee jirti fatiyaa oloo deemuu hin danda'u nyaata akka gaarii nyaachuu hin danda'u rakkadhee haa jaalalti narra ulfaattee jirti beeytaan yoo qabsoo takkaa namatti yaamne jaalala amma kana gargaaran hin barbaada dhugaa dubbachuu Sin gargaara. Saanis asirratti sin gargaara. Sin gargaara jechuun koo maali Nasraayyee atini Nasraa Gursumi baga jaallatte. No keessaa bahuun qabdu. Abadan qophaa taatee of dhaggeeffachuu qabdu. Gorsa namaa dhaga'uu qabdu. Iisi jaalalli homaa miti no baga jaallatte baqquma maallaqan jaallatinati. Onneen kee qulqulluu taateef jaallattee barka maalee ati jaalala dhiista bareedduuti. Maal taatee Nasraayyee kun kennaa guddaadhaa bar. Ani ada qabeenyaati maallaqa isaan keessa kana caalaa isaan keessa fatiyaa jaalalummaan barbaada malee maallaqa barbaada. Baga jaallatte ka inni si jaallatte maraatee dhufa kabor. Nasraa akka nama maraatee Nasraa Gursum Nasraa jedhamu dhufa bar. Wallahi. Ayyootiko. Akkamti jaalala sin deeggaruwaan wallahi sin deeggaru Nasraa. Inni alaaggisishin bazzi alaaggisishin. Wallahi sin gargaaru abdan. Daggaafii kiyya miti. Daggaafii keeti akka ati dabaltee jaallattuun barbaada malee akka ati jaalala dhiistuun barbaadu. Laal warri koomanti si gargaaraa jiran isaan maal na gargaaran akkan hin jaalanne onnee na cabsaa turan ilaalama koomanti isaanii kana daawwaan isaanii. No zimmi jedhati jala dhiisi isin dhiisa ashqaabaa ciidhaa deemanii alii bareedduu siin jedhu ali konkaa maarree dullattii naan jedhu aree ati siin jaallate kijibduu siin jedhu onnee kee kan beeku rabbii tokkichaaf si'i. jaalala meediyaatti ani tiktaakii kanatti hin dadhabe beektaa guyyaa san fiidiyoota kanatu gongorsiisanii beektamti sanboota no ati samoonaa jaallatte san ustaaz ibsaan jaalladhe jetti san guyyaa takka viidiyoo sin dalaga maaliif akka ta'e beektaa namni jaalala beekne namni dhugaan beekne gabbayee guddisi arrabsaa ture mi maaliifin sin makinaatu atiin onnee qulqulluu qabdaaf nama sana jaallatte si galee an waa'ee jaalala waan hin beekuuf sin qeeqe sila waa biraa ta'e si qeeqeemi an silma waa biraa ta'e illee nama hin qeequ garuu baga jaallatte atiin har'as boorus nama jaallachuu ni dandeessa. No jaaladhee qawadhee jira mo'adhee jira akka miidiyaa kanarratti akkaan dhiisu na qarqaare jechuun kiyya ka tiktaakii kanatti kan nu barbaadu. Gobaziga arnaba sana hunda tartee jaalala wayne ati jagnaa bar wallahi shallamamu qabda akkuma ani kuloroksi dhugee nama na shallamu oromoon nama badhaastu malee akka soddaa ta'e silaa hin badhaafamani bar wallahi silaa ni badhaafamta. Arraba sana hunda bira tartee mootee na arrabsanii jettee irraan gallee barangaa irratti ati jagnummaa kee jabduu ta'uu kee. Booji'ee jira jaalala kiyya booji'ee onnee galfadhee jira ka tiktaakii kanarra dubbachuu kana na gargaarisiin jechuu barbaadeeti malee jaaladhee dhabee miti namni an jaaladhees na jala kufu jira na jaalachuu jira na caala sii gale kanaaf ka tiktaakii ganaa fiiga. Akkasii sirriidha dhugaa jetti afraniin miilaa miti afraniin.
jilbaa fi harkaan. Fakkiin qabu. Ganaa fi ganaa gangalatee deema. Ganaa nasraayyee nasraa koo sitti balleessee barati nama jaalalaati ati onneen kee nama jaalalaati jedhee ganaa si jala fiiga. Wallaahi guyyaa takkan fiiga itti fakkaateeti namni nasraati amma si jala gangalataa jiraabi kan amma meeqa jaallatee dhabee jiraabi wallaahi maraatina guyyaa takka jechuudha xaq alaan takka dhaqxee laal wanta ta'ee isaa tumti sini galee kanaafuu hin gaabbinaa jaalalatti jaalladhaa hanga feetanitti ani hin gaabbu nasraayyee dhiifama naa godhe jaalalti maal yoo jedhani namni beeku hin jiru bara. Jaalalli qabuu dide dhageeffadhu warra jaalalli qabuu dide kana du'aayii godheef guyyaa tokko doktor Asliin dawaa takka eessabee ture warri jaalalti qabuu didee chukulaataa nyaadhaa jeen ammas askiriima nyaadhaa jeen beektee warri jaalalti hin qabneetu nama jaalala jee sii galee. Onneedha malee simmeetii jaalalti addaa bara. Inni akkas jee ka doktora mi ani maal Chokkolaataa nyaatanii simmeetii ofii fidatanii malee maanni waan mi'aa nyaatanii. malee jaalalan fidatanii so. والله جالنا في الثانية من شوكولاتة بلتو فكر ما متعرفنا والله جالتي سميتيها بيجي تشاينا تأكسين سيام بخوجا دكتور بيجي تشاينا بريتهم ونو تشاينا تنبيتا no بقولني جرا شوكولاتة كأنها توفي يو أتي جو تاتي سميتين كابان نسي قاله كجارسي كتاب تابي بربادا يفني بربادا وامن بيانا شوكب دكتور أصلي تشاينا بريتهم تشاينا وني هدوسي فور جدي لا no أكا تشاينا جرا قاله جالتي وامي أنا تاني تيمتي جالتي أدا وامي أد سيجارين يفني فيني جالتي أد يو الجالة تيجي يفني قلبه تابع يو الجالة تيجي سميتي سيرو فابر يو الجالة نكمل سميتي سيرو نبدأ ولا مكوين نفاية كوي أي